Kakak. Ada sungai. Hai Shama Arkafune kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Shaamboo jalatti argamtanii akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kiyya galata rabbiin isiniin jedha akkasumaanis immoo har'a gudarree menture jechuudha waa baay'ee tokko namatti tolaan isiniin jedha anam hojjedhu dadhabee nama keessa taa'e nanda dabe waaqas keessa taa'een isiniin jedha aduun na guyyaadha koo jara like share subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedha gammoojjiin hoo akka baatoo kakkee akkuma beektan egaa gudar immoo baay'ee hoo ittiin isiniin jedha kanaaf amma baajaajii keessan jira jechuudha like share subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedha manichis immoo maal akka fakkaatu isinitti agarsiisa manni wow oh my god manni isaa ijoolleen baay'een luukii meeqa jettanii na gaafattanii barandaa malee luukii sim jedhi qoy luukii 47 barandaa faana jechuudha kan rukutame 43 barandaan kan itti baasifame immoo luukii 4 walitti galatti barandaa faana luukii 47 isiniin jedha Anak kasakata wow baay'ee namatti tola isiniin jedha isinis immoo waan jettanii koomentii jalatti naan jedha wujjuba lafa qaqqaayesu lakka mana keessa baanii waaduu keessa oolan akkas ta'uun isiniin jedha yaani akkasiidha kan biraas immoo yeroo dallaansaa ijaaramu wantoota garaagaraa yeroo kamiyyuu mana kana tokko lama jedhee yeroo amma fudhates manni kun immoo ammanta jalqabame manni kun torbee lama jechuudha dhugaa rabbii dubbachuuf baay'ee tokko kaata maaliif lakka yaani waan kontiraata baay'ee tokko faxxanaa jechuudha maaliif hojjetanii warri mana ijaarsuu yaada manaaminiin kan siraa bituu toon ta'in kontiraata kennitanii abbaa tokkotti kontiraata yoo kennitanii abbaan suni dafee namoota itti qaxaree ofiisaatti hojjetee hojii biraa hojjechuu deema wantoota akkasii godhamanii kan siraa bittanii manaamini ganaa jechuun baay'ee ulfaata tokkoffaa namni seeraan argamuu dhiisuu danda'a jechuudha kanaaf kontiraata waan ta'eef kun baay'ee deemaa jira maaliif xumuranii kan biraa deemanii hojjetu waan ta'eef isiniin jedha amma maragaansaa kinoo kifiliin lamaadha kifiliin ciisichaa lamaa fi saalooniidha yaani guyyaa lamatti xumuruu isaanii yaadaaf keessanii dhugaa rabbii dubbachuuf nama lama qofatu maragaa jechuudha akkasiin isiniin jedha warreen maragan san ammoo kan fide dhuunfaa isaa hunda isaa kontiraata kan fudhatedha kan fidu wanti nu gaafatamnu hin jiru tola keenya yoo tola keessa yoo irbaata laatte maanno misaa yoo laattanii buna obittaniif kanaan latti wanti isin gaafatamu hin jiru jechuudha warri abbaa mana wanti isin
nyaata qopheessita minaamin hin jiru. Kontiraata ko jechuun kontiraata yoo fe'a keessan ajjantanii namni mana jireenyaa yookiin immoo manatti haara namni galfatu hojjetu nama eebbisuu qaba seedhamu fi keessan yaaddanii guyyaa tokko darbitanii misaa'uu bitaniif buna bitanii malee wanti cinqii qabu hin jiru jechuudha. Kontiraata jechuun nama galaagalaa dhugaa rabbii dubbachuu fi kanaaf warreen mana jaarsifachuu minaamin barbaadan kontiraata kenna malee qansiraa minaamin akka ittiin binne jechuudha. Warri qansiraan hojjetan jechuu kiyyaaf ta'ee yeroo baay'ee deddeebi'anii hojjechuuf daddafanii hojjetan. Isaan kun fixanii deemu daddafanii hojjetu. Kana fixanii kan biraa qabatu waan ta'eef deemanii. Inni akkasin isiniin jedha viidiyoon kiyya yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuudhaan na bakka dhaabbadhaan isiniin jedha. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha. Isiniin jedha nararraatee jira haduun baay'ee ho'a maqaa Yesuus. Kana fakkaata obbo Baqqee kun nuti hidhatanii hojjechaa jiru isiniin jedha. Bajajish kan immoo ana toofee galaa. Anaaf hawwatan toofee galaa. Kurri goonee toofnee galaa. Shufrinna dubartiin hin baratteenyu jedhee noomnaan isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa. Wayne xiskii isaa dudubbifadhu faachuma. Tino karaduba maragu jalqabanii nuti jedha argitu kana karaduba maragu jalqabanii jechuudha. Keessi xumurameen isiniin jedha. Roobni arfanii maragamaa shawaa girfii waa rukutamuuf isiniin jedha obboloota kiyyaa. Warreen mana hojjechifachuu barbaadan jiru. Haay naan jedha karaa keessaan jedha.